Shamaar kafuun ilmaan Oromoo akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi gosanaa ga'uusaniin jecha oggaa waa haasuuf oggaa waa guun oggaa waan tokko dubbannu osoon argin osoon siraatanii dhageen waan san maalirraa ka'e akkamitti ka'ee maalin osoon jedhin haasa'uun hedduu takka itti gaddallee hedduu takka nama saalfachiisallee. Sinii galee innis maa inni waa'ee inni siraa gursuun obboleettii teenya ishiidhaan tarraa jechuudha. Kan keessan jaarsa ishiitti tudhe kan keessan immoo ishiin kaleessa sirba gadhiistee har'a akkana taate maaloo taate siyaasa wal qabsiistanii maaliif wal qabsiistanii kanaan wal qabsiistanii isin haga hoomititti garuu hinde haga hoomititti bakkuma hundumattuu ana kana taanu koo Oromoon taargaan qabnu ofuma keenya wal nyaachaa jirra kun Oromoo dheedheen taargatti rukute jira. Ofii keessanii fi baran qilleessa ofitti naqxan ofii keessanii fi barka wal nyaachaa jirtanii waan tokko osoon hin argin osoon dubbate amma eewu kan arge amma akkatti ishiin dhaamte eewutu argee eewu akka dha'e maattu argee ishiitu bahee dubbate ijoollee nama warri ishii bira dhaqeetoo gaafateetoo asiin karaa yuutubaatis yaani dubbachaati jiru. Eenyu akka dha'e hin beeknu akkamitti akka dhaamte hin beeknu ishiin hin dubbannee nutti hin himne jedha. Isin immoo asuma kanarratti jaarsa ishiitu dha'ee jaarsatu akkana godhee mataa filatee wannan jirre walirratti qaqqanaabbartanii akkuma isin maatii qabdan ishiinis maatii qabdi bara. Osoo beekaa taatanii footoo ishiin dhaamte akkasittiin dhaamte sana daddaftanii poostiin gootanii bara. Jiraashiituyyuu kan oggaa fayyaatuyyuu suuraa baay'ee qabdi. Isaan poostii godhuu isaan dubbachuu hin dandeechanii. Maali ilmaan safuun beekneen akkanaa ilmaan waa takka yaani iffirtii waa takka illee hin beekne. Haguma yoomii kamirraa barattu anna dhibee kanaanii. Abbaan fedhe saadhaa akkatti dhaamtee dhaamtu waan sana waan dhugaa jiru sana namatti himu waan dhugaa jiru sana dhugaa baasuudhaan malee wanna jirre walirratti xaxxanii jibba walirratti uumuu bakka maal akkuma barumsaatti akka waan bakka akka waan tokkootti qabataniituma jimbisumaan fullaatanii bara. Guyyuma takka illee irraan qusattanii daqiiquma takka illee irraan qusattanii bara. Haga jibba walii leellisan haga du'a walii leellisan kan odoo gaarummaa walii leellisnee garuu wayyaa natti fakkaata. Isaan nu guddisa nutti fakkaata. Isatu bakka hedduun nu gahaa natti fakkaata. Sinii galaa. Ofuma keenya xalaata walitti taana malee eenyumaa ganduma kamiyyuu olluma kamiyyuu sabuma kamiyyuu xalaanni nutti hin dhufne. Maaliif taargaan qabnu kan bakka hundatti taargaa qabna? Hinde akkuma namaatitti uumamtee bara. Moo akka biyya Arabaa akka Ameerikaa akka maalii kalariin keenya ta'e Itoophiyaa keessatti koo Amaaras ta'e Tigirees ta'e sabuma kamiyyuu ta'e gurraacha bara. Kalariin keenya tokko bara. Isaan keessaa Oromoon taargaa qaba. Taargaan itti laxxafamee jira. Ofii keenya fi baran qilleessa ofitti naqaaru. Maasin hin galu. Maali waan nan taane hojjechuu irraa of hin qusachuu hin dandeenyu? Yoo intalli tun duute maalirraa arganna? Yoo jiraatte nu xaqqamti malee yoo duute wanni nu fayyadu. Namni kamiyyuu yoo du'e nama fayyadu bara. Jiraatee yoo balleessillee karaatti odeeffannee wayya malee namatti du'a akkanatti duutee maali baga dhaamtee baga akkas taate baga akkana taate. Arabas ma'aam osoo namni biraa jedhee koo osoo namni biraa jedhee waa meeqa dubban dhugaa nama saalfachiisu nama affarsiistu. Xalaata walitti hin ta'ina. Diina walitti hin ta'ina. Osoo nuti akka taane diin kamiyyuu nu seenuu hin danda'u bara. Kun isin hin galu obboleettii teenya rabbiin ishee haa fayyisu. Rabbiin dhugaa ishee haa baasu. Abbaa ishee dha'ee abbaa dhiiga ishee dhangalaasee rabbiin ifatti nu haa baasee nu agarsiisu. Isheedhaaf immoo rabbi fayyaa ishee haa kennu. Isin immoo rabbiin libboonaa isin haa kennu. Qalbii isin haa kennu. Waan nan qalbiidha qalbuma isin haa kennu. Wanna biraa wanna isin jedhuun qaban karaa kiyya. Waanuma namni isinirraa baratu waan gaarii tokko osoo hojjettanii shaggaa natti fakkaata. Sinii galee kanaan wannan taane walirratti hin oofinaayi. Akkamitti akka dhaamte hin beeknu. Eenyu akka dha'e hin beekamne. Asilii faana amma dabarsee ture. Mucaan tokkichi immoo eenyuun warra achi bakka ishiin hospitaala jirtu ijoollee baay'ee dubbachaati jira. Sinii galaa garuutu iyyuu immoo si warri
biyya fagoo bakka fagoo kan jirta warri qaaman achi jiruyyuu waan ishiin irra jirtu waa akkatti ishiin maal irraan akka rakkoon kun ishii qunname hin beekan. Isin garuu Saawudii teechanii yookaan iddoo biraa teechanii beektan. Seexana natti fakkaate isin namni akkanaa kun seexana malee namaa miti. Kanaaf namni waan yaraa namatti yaadu seexana. Namni du'a namatti yaadu seexana. Namuma kamiyyuu haa ta'u yoo jiraate bu'aa siif qaba malee yoo du'e bu'aa siif hin qabu. Kana beeki. Sii galee kanatti aarsee immoo mucayyoontu yeroo mara jechuudha. Sa'aatii 24 waa'ee Oromootirraa gurraa ishee of duuchaa oolti. Waa'ee Oromootirraa qoonqoo ishee of dhodhoosatti oolti. Waa'ee Oromootirraa sammuu ishee of naannessaatti oolti. Waa'ee keessan haasa'aarti, waa'ee koota haasa'aarti. Atoo rakkatte siif sagalee anoo rakkadhe anaaf sagalee. Kanaaf nama akkanaa kanarratti akkamitti du'a hawwitanii? Xiqqoo sheemissin hin qabu. Rabbiin sodaattanii. Akkamitti dhaamtee maal taatettanii dhiiga ishii barbaaduudhaa malee ishiin baga akkana taate jechuun xiqqoo nama saalfachiisu. Waan sin goote hin qabdu bar. Waan sin baddalte hin qabdu bar. Intala Oromooti matis rakkachuu dandeecha boruuf iftaan. Namni immoo nama ta'ee waan barbaade deeggaruu waan barbaade hojjechuun mirga qaba. Garuutuyyuu immoo namummaa isaatiin kabajamuu qaba. Isinii galee kanaaf eenyumaaf jettanii waliin jibbina. Isinii gala hojiin kan abbaati. Waan ittiin barbaade hojjetu waan sammuun isaa isa dirqame hojjetu. Kanaaf wanni isin dhibee jibbumsa isinitti fidu hin jiru. Yoo wal jaalattan isinii wayya. Isinii galee warra bilchiginnaa ta'es warra maalii ta'e of qoqqoodatii jirtus odoo achi keessas namni du'e. Inni du'e sun numa hir'isa malee nuuf dabalan ta'u. Kanaaf waan kanarraa hundi keenya walaaqusan. Gaafa namni tokko du'e gaaris haa ta'u yaraas haa ta'u si hir'isa malee siin kaasu. Siif hin dabalu. Sii galee kanaafuu piliis waan akkanaa kanarraa of eegaa. Ishiidhaaf rabbiin fayyaa ishii guutuu ishiidhaaf haa deebisu. Dhiiga ishii immoo rabbii yaa barbaaduun siniin jedha. Waan hin agarre waan hin dhageenye hundi kee hin dubbati. Waan sana haga dhugaan bahutti obsa. Maaltu daddaftee poostii godhu naamna si erge. Dhugaa rabbi duran arge akkuma sin gadhiistan jechuudha. Garuu haga ammaatti sheer hin goone. Waan mata akka jechuudha. Dura haa dubbatamu booda sin dhaqqabamu maaltu nama jarjarse. Waan nama jarjarse hin jiru. Kanaafuu namatu irra dhaabbatee kaasee suuraa san keessanillee warra walitti dhiyoo jirutti illee walirratti ergitanii waan barbaachisu godhuu qabdan malee asirratti wal darbitan wanni godhamu hin jiru. Isinii galee akkuma nuyi maatii qabnu ishiinillee maatii qabdi. Isinii gala kana yaaduun dirqama keenya. Daba walirratti yaadina, dhara walirratti yaadina. Isiniin jechuu barbaada. Naaf galatoomaa turtii gaarii.